ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንድ ምግብ ይዤ መጥቻለሁኝ። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ካሊት ነሃል ይባላል። እንግዲህ የአረቦቹ ምግብ ነው እና አሰራሩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሁላችሁም ከኔ ጋር ቆዩ። ቪዲዮውን ደግሞ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ነው የሚወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ለሌላ ሰው ቪዲዮውን ሼር አድርጉልኝ እሺ። Egaa hordoftoota koo haala kanaan illee erga bukeessinee bukaa'ee booda jechuudha. Jibini kiirii kan jedhamu isa san qopheessinaa xixiqqeessinee murreetti lixii xiqqeessinee fuunee keessa keenya lixii mooyyuu walitti marra jechuudha. Jibiniin akka mul'annetti akkanatti harka keenyaan mulmul goonee saayinaa irra naqna jechuudha. Saayinaa immoo zayitiitti dibuu qabna akka hin qabanne jechuudha. Egaa haala kanaan erga qopheessinee booda gubbaa isaarratti immoo egaa gubbaa isaatti aannan fireeshisoo ta'e paawudarii milkisoo ta'e isa bishaan itti nannee gubbaa isaarratti walitti baxaphannee irratti nannadha jechuudha. Maaliif isa simsim kan jedhamu tokko gubbaa isaarratti akka bareeduuf yookaan akka kana irratti naqna jechuudha. Gubbaa isaa kanarratti aannan immoo akka inni isa ofitti qabatuuf irra dibna. Kan booda egaa kana irra booda firnoo keessa keenya firnoo kan gaasisoo ta'e kan elektiriikisoo ta'e keessa goonee jalaan ni bilcheessina. Jalaan erga bilcheessinee booda gubbaadhaan bilcheessina. San booda keessaa baasna jechuudha. Egaa haala kanaan kaaliyyaa kan hojjetamu jechuudha. Baay'ee bareeda. Egaa haala kanaan ba'ee jira jechuudha firnoo keessa. Gubbaa isaa kanatti immoo sukkaara maankaa tokkoo fi bishaan maankaa tokko walitti baxaphannee ibidda irratti xiqqoo ho'isnee egaa ho'isnee booda xiqqoo egaa turee qorree booda gubbaa isaa irratti naqna jechuudha. Maaliif akka yoo nyaatu egaa baay'ee bareeda, baay'ee miidhagaa jechuudha. Egaa isinis hojjettaatii mana keessatti nyaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo waan ilaaltaniif baay'ee galatooma, baay'ee isin jaalladha. Hiriyoota keessaniif immoo sheerii, sabskiraayib godhaa, na jajjabeessaa.